Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Abbaa Musliim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota bareedaa tokko isiniif qabadee dhufee barnoonni keenya kanarraa maal yoon jettan akkamitti paaswordii iimeelaa tan dagannee akkamitti sirreeffannee paaswordii beeknu itti godhachuu dandeenyaa waan jaamu kanarraa waliin ilaalle jechuudha. San qofaa miti osuma beektaniitillee yeroo takka iimeela keessan paaswordii isaa kan yeroo qabdan jechuudha. Keessaafuu namoota iimeelii keessan namoonni isiniif bane jechuudha. Paaswordii teessan namni sanillee ni beeka waan ta'eef namni sanillee loogiin godhachuu danda'a. Akkaataa itti paaswordii haaree itti godhatanii tan namni hin beekne ta'e isin qofa beektan itti godhachuu dandeessan kanarraa waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayibii, laayikii, sheerii godhuudhaan hanga dhuma barnootaan na waliin turaa kallattumaan kara barnootaa. Akkumaan dura irratti isiniif ibsuuf yaale akkaataa paaswordii Gmailaa itti jijjiiran waliin ilaalle jechuudha. Waliin ilaaluudhaafis seetingii bilbila keessanii galtan eega akkanatti seetingii bilbila keessanii keessa galtanii booda Google bakka itti tolan tuqattan jechuudha. Gisee akkanatti Google irratti tuqattan booda akkana Gmail keessanii isinii kaa'ee akkanatti isinii baase jechuudha. Gmail kana yoo beektan Gmail iddoo qabaattan Gmail paaswordii isaa jijjiiruu barbaadan sanarra geeffattaniituma Google account kan jiru kun Gmail magala jira irratti tuqattan jechuudha. Gisee akkanatti Google account irratti tuqattan booda kanatti search godhee keessaa nu galchee jechuudha. Gisee inni akkana keessaa isin galchee personal info kanallee dabartanii jechuudha. Data privacy illee dabartanii akkasumatti security jala seentanii jechuudha. Maaliif paaswordii jijjiiruudhaan waan ta'eef security jala seentanii jechuudha. Gisee kanatti security jala seentan booda gad dhuftaniituma akkana tolooftanii bakkuma paaswordii tonarratti takka kilik gootan jechuudha. Gisee kanatti bakka paaswordii tonarratti tuqattan booda akkanatti isin galchee jechuudha. Paaswordii duraan dagattaniis asumaan dhuftanii sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Akkasumas osuma paaswordii beeytanii irraa jijjiirachuu barbaadanii asumaan jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Isin galchee booda fama biluun barreeffamee jiru kan gama jalaa kanarratti tartakka kilikni godhattan jechuudha. Gisee kanatti irratti tuqattan booda paatarnii bilbila keessanii isin gaafate jechuudha. Takka ammoo ishaaraa yoo qabaates bilbila keessan itti galchitan jechuudha. Gisee kanatti paaswordii bilbila keessanii itti galchitan booda akkanatti isinii fidaa jechuudha. Gisee kanatti nu fidee amma paaswordii wal fakkaataa kan gama gubbaarrattis kan gama jalaarrattis guutuu qabnaa jechuudha. Paaswordiin isin guutan paaswordii jabaa tan hin irraanfanne ta'uu qabdi jechuudha. Waan yaadattan waan hin irraanfanne yoo ta'e bareedaadha jechuudha. Paaswordii wal keessa laaqaa guuttachuu qabdan akkasumatti qubee fi akkasumatti haashtaagii fi tuttuqaa fi akkasumatti lakkoomsallee wal keessa yoo laaqattan baay'ee bareedaadha. Paaswordii jabaadha isiniif ta'a jechuudha. Paaswordii teessanillee 8 ol godhuu qabdan jechuudha. Dheerinni isaa 8 ol ta'uu qaba. Kan guma gubbaa kanarratti amma kadiir akkasumatti aatii maraa kanaa fi akkasumatti sulluma 13-15 kanaan itti guutee jechuudha. Isinuma agarsiisuudhaaf amma gisee kanatti itti guuttan booda kan gama jalaarrattis paasworduma wal fakkaataadha itti guuttattan jechuudha. Gisee kanatti paaswordii wal fakkaataa jalaa fi gubbaarrattis guuttattan booda bakkuma amma yooniin paaswordii tanarraa haqee tokko isin gadhiise naaf hin fudhatu jechuudha. Lakkoomsa kanarraa balleessu naaf hin fudhatu jechuudha. Diimaa natti ibsa lakkunoo diimaa natti ibsee jira jechuudha. Akkanatti paaswordiin teessan paaswordii jajjabaa paaswordii waa hundaa of keessaa qabdu yoo ta'e bareedaadha jechuudha. Waan yaadattan ta'uu qaba. Gisee kanatti paaswordii wal fakkaataa gama lachuutti guuttan booda cheengi paaswordii ni jirti. Cheengi paaswordii kan jiru kanarratti kilik gootan jechuudha. Ammallee cheengi paaswordiin hunjaa ammallee kanumarratti kilik goonaa jechuudha. Gisee kanatti isinii fidee booda akkanatti isinii fida. Paaswordiin teenya amma nuuf jijjiiramtee jirti jechuudha. Paaswordiin teenya nuuf jijjiiramtee jirti. Get start bakka itti tonarratti hin tuqattan jechuudha. Gisee akkanatti asirratti tuqattan booda isin deebisaa jechuudha. Gmail keessan keessatti isin deebisa. Paaswordii teenya amma irraa jijjiiranne jechuudha. Yoo duraan Gmailiin keenya nama biratti paaswordii teenya namni beekee loogiin godhatee jiraates nama san biraa ni ba'a jechuudha. Akkanatti paaswordii beeknu itti guuttachuu qabnaan isin hin ja'a. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatanilleen sabiskiraayibii, laayikii, sheerii godhuu hin dagatinaan isin hin ja'a. Ammallee waan isin dhibee koomantii irratti nuuf barreessaa kaniin viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhufu ta'a. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura turtii gaarii.